Ashamaar kafuun akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jajjabatti argamtan nagaan koo bakka jirtutti isin haa qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa galata waaqayyo samuunarra har'anaa wayyaa'ee jira. Isiniin jechuun jaaladha. Rabbiif galanni haa ta'u ilmi namaa dhukkubsachuu miti fayyuudhaatti kan rabbii ofii galateeffatu. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa video yeroo darbeetti wal qabatee akkasumas immoo haala yeroo ammaa irra jiruun waa'ee manaatiin jechuudha waan biraatiin kan wal qabatee miti. Kan hoggaan jedhu immoo waa'ee meeshaalee bittaa meeshaalee hojjisiisuu dhaabetii miti akkuma jiruttidha jechuudha. Meeshaaleen ba'aa jiranii anatu iyyuu xiqqoo fayyaa koo wanni hin jenneef bahee hin hojjenne malee meeshaan dhalabamee jiru baay'eedha jechuudha. Isas yeroo isaa eegee isin biraan hangaa. Egaa ka video kan like share gochuun dagatina warroonni chaanaala keenya faarawata kan ugarattan subscribe godhuun maatii keenya ta'a jechuun gamanuma dhaffeerraa kootidha. Warri nu faana turtii gootan hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha. Egaa ka keessan namni yeroo kana keessa gaafii na gaafate isin hundaafuu deebii ta'a jedhee tan yaada. Akkasumas immoo waa'ee manaati irratti ijoolleen baay'een adaruma waaqaa kan hiriyaa jalaa diigamee jira. Ana bira immoo hin geenye dhuguma dhaabbatee jettanii video seenan video yeroo darbee odoon hubatinillee ijoollee waa baay'ee dubbatanillee jirtu. Isa keessaa kan na ajaa'ibsiise immoo jecha obboleettii tokkooti jechuudha. Ani as keessatti waanan dubbadhee video sun ammas taa'ee jira isaa 24 keessatti osoo koomentii hin barreessin dura video oduu laaltan. Tokko wanti amma dalagnu kuni boru jireenya keenya keessatti tarii dogongoroonni amma raawwannu kuni jireenya keenya keessatti itti fufee taanan wanta baay'ee jireenya keenya nu jalaa balleessatu deema. Dogongorri amma waa hubannaa dhammaa kuni namaadha. Boru ati jireenya jiraatta dubartiidha keessattuu jechuudha. Dubartii akka dindila muka takkaati irra deemtudha jechuudha jireenya keessatti. Waa baay'ee hawaasa naannoo jiraattutti keessatti manatti kabajamuuf hawaasa naannootti jiraattuu keessatti illee of kabajee jiraachuun dirqamaadha. Isa san immoo hawaasa keessa gaafa ooltu inni har'a odoo waan hubatin ati fiigdu kun inni odoo ati waan hubatin wanta baay'ee barreessuu deemtu kuni boru hawaasa keessatti illee gaafa namaa walgeessee wanta tokko keessatti odoo hubatin nama haasa'uu taata. Nama callisee haasa'aa jedhatamta dubbiin keellee fudhatamuu dhabuu danda'a. Jireenya keenya gaagaa irraa oolfachuuf har'uma murtoo mataa keenya murteeffachuu qabna. Dursaa waa hubachuu. Kun murteessadha bakka jiraattutti. Mana kee keessatti illee kabajaa kan argattu waan dubbatu san dursaa yoo adda baafatteedha jechuudha. Anama fakkeenya bitaa jedhee nama tokko jajjabeessine viidiyoo darbe keessatti. Viidiyoo san namni baay'een seeraan hoggaa dhaggeeffatan garuu dhaggeeffataniirtu. Ani kanan jedhee diiggaa manaa yeroof dhaaban. Kana yoon jedhu guutumaan guututti amanamaa miti. Amma yeroodhaaf dhaabamee jira. Diiguu dhiisanii jiranii. Warroonni jalaa diigame rabbiin isin jajjabeessus ni faatakka'u. Warroonni kun immoo iyyuu tasgabbaadha. Amma dhaabbatee jira jedhee eeyyeen dhaabbatee jira. Amma sitti fufeetuma jira jechuudha. Diigamaa hin jiru sammuuna kana. Egaa yeroo duraa sanitti baay'een manni baay'een miidhamee jira. Ani kanan jedhe kana. Tokkoffaa deebii obboleettii saniif taa'ee tanan waan biraatti hin darbin obboleettii sanii deebii kennee tanan. Maal jettee murtoon maalii bahee jira maaliidhaan baheetoo jira jettee wanta baay'ee barreessitee jechuudha. Jechuun achi keessa seenee borcuus waan hin barbaanneef ani tokko nama jireenya mataa kootii ari'atuudha malee nama waan biraa keessa seenee waan hin beekne borcuu barbaadu keessatti seenuus hin barbaadu borcuus hin barbaadu jechuudha. Dursaa namni ibidda sitti qabate ofirraa aamsitee kaatetti nama si cinaatirraa dhaamsita waan ta'eefuyyuu ani jireenya kootuu muwanne waan biraa keessa seenee borcuudhaaf jechuudha. Waan baay'ee barreessite siif gaarii miti. Jecha namaa dura hubadhu. Achiin boodatti gaafa jecha namaa hubatte san atillee boru nama cimaa taate nama dhaabbataa taate hawaasa jiraattu keessatti mana kee keessatti naannoo kee keessatti fira kee keessatti kabajamte lafa kanattuyyuu yaada hiikumti jireenyatu kan argitu nam bakka jiraattutti yoo kabajamtee jiraattedha jechuudha. Hiikaa jireenya keetii kan argitu. Kanaadha kanan isiniif dhaamu jechuudha. Hubadhaa. Baay'een dubbachuun barbaanne malee ijoolleen baay'ee riggit keessattuu viidiyoo yeroo darbeet irratti waan baay'ee wal jalaa mammakeetoo jira jechuudha. Namoonni baay'een dhufanii keessa rigaardii naa qabanii bicha dubbachuus waan na saalfachiisu baay'eetu jira jechuudha. Namoonni dhufaniitu akkas jedha. Suni maaliif akka nu jarjarsu wallaale maalii jiru hojjenne biyya Arabaa akkoo ani baay'een hojjedhe biyya Arabaa. Dhugaa
Akkam biyya Arabaa hojjettiin hin jijjiiramne namoota hin jijjiire malee jechuudha. Kanaafuyyuu maalinni aga kana mara wanta akkanatti tasgabbii nu dhorkuun jira jedhee too hin yaadu isiniin jechuun jaaladha. Tasgabbaa waan tokko irratti tasgabbiin gaariidha. Isiniin jedha itti aansuudhaan immoo viidiyoo kana isin dheeressuu hin barbaadu. Dingata na jalaa dheerata akka keessattuu yaada kiyya gaafa ibsadhu gorsa keessa seeni taana iddoon beekin viidiyoon na jalaa dheerata. Kanumarraa walumarraa barannee nama taana jechuufan. Obboleettii tokkotu iyyuu Asadaamaa keessatti ganda haaraa kara ganda haaraa mana ayyir kaartaa qabu argadhee tan jira. Mee obboleettii koo maal na gorsitaa kanarratti naannoon irra darbame naannoo san kan yaadatamuyyuu miti. Irra darbame deemameetu jira bitadhu naan jedhanii. Inaan jedhe ani yeroo kana keessatti obboleettii koo isaa kaartaa fi pilaanii qabuyyuu yeroo kana keessatti namoonni kallattii adda addaatiin indaariktii qabatamaadhaan yoo hin ta'ini ayyir kaartaa miti kaartaa pilaanidhaa kan qabu sodaachisaadha. Maaliif isa sanuyyuu nama mataa keetii si barbaachisa kaartaa pilaanii kan qabu san marsiisteetidha jechuudha. Kan itti seenuu qabdu malee yeroo kana keessa hattuun baay'ateetu jira. Amma immoo irra darbame inni namni isa yaadatuyyuu hin jiru kan jedhame maaf hin yaadatamne? Ergaa inni magaalaa keessaa hin yaadatamne isa baadiyyaa keessaa maaliif godhatan? Kanarratti yeroo kana keessa haga wanti tokko murtaa'utti difiratii akkanaa keessa seenaa ijoolleen baay'een. Warri tanaan dura mijeeffatee jira. Warri barreen gaddaa ayyir kaartaa keessa jiru kan bitate. Warroonni immoo namoota jalaan bitatan. Namoonni baay'ee sirreeffatee ittiin milkaa'eetu jira. Amma immoo wisibsibiidha wantoonni hunduu jechuudha. Yeroo kana keessa bittee qilleensa irratti soofin hambisanii warroonni waan akkasiitti irratti illee amma hirmaachaa jirtan kan ayyir kaartaa keessa jira jedhame shanaa wayiitu shanamaan jiru. Ayyir kaartaa keessa jiraate ilaalchifnee akkas taaneedhaan malee kan shanamaa jiru. Haa shanamuu erga ayyir kaartaa keessa jiraate qarshii keetti dabaladhu dabalii bitadhu. Kanaadha kanan si gorsu jiraate taanan isiniin jedha kan fakkaatti akkasiitillee akkasuma naannoowwan biraatillee magaalota biraatirrattillee warroonni waan akkasitti deemtanii gargaarsa nama gargaarsa baasii ofirraa xiqqeessati mana seera qabeessa bitachuu yaala isiniin jedha gorsi nani qabu kanaadha isiniin jechuun jaaladha. Waan kana jedhu immoo warri tanaan dura bittan kassattan jechuu kootii miti. Namoonni baay'een milkaa'anii jiru. Namoonni baay'een seera qabeessa oolee fi itti milkaa'anii jiru. Egaa ka carraa fi bootan illee murteessadha bakka akkanaa kanatti isiniin jechuun jaaladha. Kanaadha viidiyoon kiyya har'aa viidiyoota biraa ijoolleen gaafii baay'ee na gaafattan ni jirtu. Egaa ka waaqayyo akkanumatti fayyaa fi waggaatti naaf ufsiise viidiyoo tartiibanan waa'ee meeshaaleetti illee qabadheetoo isinii dhufa. Viidiyoo tana warri isinitti tole laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaanala keenya faaraa ta'an garatan immoo sabskiraaybii godhuun maatii keenya taachuun gaman manaffeerraa kooti please viidiyoo doo hin laalin koomentiidhaan ariifatina ana miidhu ani ittaan baradha ittaan qarama koomentiin nama qaraa akka ati cimtu si taasisa akka ati waan dagatte yaadattu si taasisa koomentiini. Ani gaddu koomentiitti nan jaaladha malee abbaa san caalchisee odoon argadhe nan barbaada yoo abboota koomentiin taane barreessan jechuudha. Garuu maal miidhamaa si godha. Namaadha boru dirqama hin jiraatta jireenya kee waan ta'eef gaafa sanitti miidhamaa of taata. Miidhama akkasii keessallee rabbiin nu haa baasu keessattuu miidhama saakiloojii rabbi nama haa baasu dhugaa. Miidhama kara biraa wanta adda addaatiin illee yaalamuu dandeessa. Kanaadhaan isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoon kun illee isinitti dheeratee ijaaf qalbii keessarraa na hambisa nagaa naaf.